Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Wangeela Yohannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29. Wanaaf goote abbaa gosa dhugaa nan yaadadha Qaraanewoos bakkee fooniif dhiigaa Iyesuus Kiristoos hoolicha Waaqayyoo Alfaaf Omeegaadha murteef dhufaa
isa malee kanaabe samilee ji'aa fi aduusi kanuume urjillee warreen kan halkaniif kanneenis guyyaa fi okoodee kan ka'e isaa uumamaa fi qulqullootaaf ibsee cubbamaan dhoowwatu hundaaf jaalalaadha maqaansaa ulfaatu natu beekaa waan naaf goote abbaa koosaa dhugaa nan yaadadha karaan eewos makkee fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos Hoolicha Waaqayyoo Alfaaf Omeegaadha murteef dhufaayyoo Aangee baala keessaa isaan safarame dheerinni qilleensaas isaan daangeffame galaanni addunyaa barruusaa hin guunne abidda dhaamsuufis bishaan hin barbaanne dadhabeen barbaadu boqonnaa yoomillee ajaa namaa dhibaa hojii isaa yoo laalle natu beekaa waan naaf goote abbaa koosaa dhugaa nan yaadadha karaan eewos makkee fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos Hoolicha Waaqayyoo Alfaaf Omeegaadha murteef dhufaayyoo Raayyaan ergamootaa si dura dhaabbatu faayyeessaa addunyaa si galateeffatu qulqulluu siin jedhu leenjiste arraba koo anis akkan jedhu of tuulummaan miti hasoominaan malee olmaasa yoon himu waan inni naaf oole natu beekaa waan naaf goote abbaa koosaa dhugaa nan yaadadha karaan eewos makkee fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos Hoolicha Waaqayyoo Alfaaf Omeegaadha murteef dhufaayyoo abidda isa gubuuf boba'aa qabbaneessoo maddeessa barruu kee kan hunda dandeessu muufaattee hin eegamne yakka keenya laaltee abbaan nu gaasedha gaabbiidhaaf nu waamtee uumaa maktee garaa hin jaabaanne kanaaf ofii du'ee jireenya nuuf kenne natu beekaa waan naaf goote
alkoofame gaadha murteef dhufaayo natuu beekaa waanaaf goote abbaa kosaa dhugaa nan yaadadha qaraaneewos makkee fooniif dhiiga Iyesus Kristos holecha waaqayyo alkoofame gaadha murteef dhufaayo Ate, Ratu, Ate, Goftada.
Jalali Waaqayyo guyyaa